Harkafuun daawwattoota keenya kun oduu addaa Oromiyaa Labaniiti. Oduu addaa wajjin an Abdunaasir Tufaati. Lagannaa nyaataa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo geggeessaa jiran hordofuun hiriirri mormii biyya keessaa fi alaattis godhamaa jiran dabalamni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manneen hidhaa garaagaraatti argaman mootummaa biyyattii bulchaa jiru kan uummataa fi paartii isaanii ukkaamsaa fi sarbamiinsa mirgaa irratti raawwataa jiru mormuuf lagannaa nyaataa eega jalqabaniin torban lama lakkoofsiisee jira. Hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irratti argaman kanneen abbootiin amantaa, hayyoonnii fi namoonni bebbeekamoon itti deddeebi'uun lagannaa kana akka addaan kutaniif kadhatanis hin milkoofne. Hedduun isaanii murtii lagannaa isaanii irratti cichanii hanga ammaatti jiru. Isaan jidduu gariin kufanii gara hospitaalaatti kan geggeeffaman yoo ta'u, gariin immoo akkasumatti mana hidhaa keessa jiru. Kanuma hordofuun ilmaan Oromoodhaa quuqama biyyaa fi biyyoo qaban hundi biyya keessaa fi biyyoota alaattis hiriira deeggarsaa fi mormii geggeessaa jiru. Magaalota godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessattis hiriirri mormii finiinee itti fufee jira. Hiriira mormii magaalota godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti godhamaa jiru kana irrattis dhaadannooleen garaagaraa dhageessifamaa jiru. Hiriira mormii barattootaa godhamaa jiru kana keessattis miidhaa fi gaagaamiinsi lubbuutis akka dhaqqabaa jiru isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Magaalota akka Amboo, Shaashamannee, Naqqamtee, Mi'eessoom, Asaboot, Wallagga Lixaa, Aanaa Moo'ee, Kaabbaa fi magaalota biroo keessattis mormiin dhageessifamee jira. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri mormii ilmaan Oromoo biyya alaa jiraataniin adeemsifamaa jirus itti fufee jira. Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi USA kutaawwan garaagaraa keessatti hiriirri deeggarsaatii fi balaaleffannaa geggeeffamee jira. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa Ohaayootti argamu hiriira mormii geggeessanii jiranii. Hiriira mormii isaanii kanarrattis Firii Jawaar Muhammad, Firii Baqqala Garbaa, Firii Hamzaa Booranaa, nuti Oromoodhaa bilisummaa barbaanna. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi hiikamuu qabu dhaadannoowwan jiran keessatti argamu. Oromoonni Siyaatilitti argamanis haala addaatiin hiriira deeggarsaa fi balaaleffannaa geggeessaa jiru. Firii Hamzaa Booranaa, Firii Gammachuu Ayyaanaa, Firii Abdunaasir, Firii Shamsuddin Taha, Free all Oromo political prisoners. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri mormii Oromiyaa xiqqoo Minisootaa keessattis haala addaatiin taasifamee jira. Abdii Roobaa kallattiidhaan bakka hiriiraatti argamuudhaan waan qindeeffate qaba. Akkamitu daawwattoota Oromiyaa 11 yeroo ammaa kana kan argamnu isteet kaapitaalii Minisootaatti jechuudha. Guyyaa har'aa hiriirri yaamee jira. Hiriirri kun akka Minisootaa qofatti osoo hin taane akka idil addunyaatti gaggeeffamaa jira. Minisootaan immoo yeroo lammaffaatiif erga Jawaar faatii lagannaa nyaataa eegalanii kan bahaa jirtu. Baay'ee qorra kana keessa hawaasni hedduun dhufeetiin asitti argamee sagalee isaa dhaggeessifataa jira. Isa kanarratti waan isaan jechaa jiran gaafii isaanii maal akka ta'e hordofnee isin biraan geenya turtii gaarii. Kaayyoon guddaan hiriira kanaatis deeggarsa lagannaa nyaataa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo geggeessaa jiran deeggaruu fi mootummaa biyya bulchaa jiru balaaleffachuuti. Hiriira balaaleffannaa kana keessatti Oromoonni jaalala biyyaa fi biyya isaaniitiif qaban hedduun hirmaatanii jiru. Manguddoon ganna 80 oliitii fi ijoolleen umrii 10 gadi qabbana garmalee ulfaatu keessa hiriira kana irratti argamanii jiru. Yarraawwan asii argameef hoogganoonni keenya hidhaa jiru. Hayyoottiin teenya akka hidhaanuu baahan bilisummaa teenya akka argannu firiidama akka argannu jechaafiin kana keessaa si argame. Onnuma dhiirummaan na fide malee waa daddabbee dandeeyyiidhaan hin dhufne. Rabbi Oromoo takka haa godhu, wal jala isin haa yaasu, aannan sa'a tokko Rabbi isin haa godhu. Ani asii ufe because I want all political prisoners to be free. Kaayyoon hiriira har'aa kun qabsaa'ota Oromoo, hayyoota Oromoo kamana hidhaa keessatti balleessaa tokko malee Abiy Ahmed hidhee dararaa jiru kaamanta lagannaa nyaataa irra jiran kanaaf sagalee ta'uu fi warra deeggaruu fi mootummaa Abiy Ahmed kadaba warra hidhee balaaleffachuuf asitti argamne jirra. Hayyoonni kun tolii yookaan ammoo galatii isaan Itoophiyaa fi oolan sila kabadhaasisuu qabu. Itoophiyaan biyyi dabaa biyya shira irratti dhaabbatti waan taateef warra keenya dararaa jirti. Kaayyoon keenya kan asitti argamnuu fi sabni hayyuu hin qabne goota ofiin tikfanne saba hegeree hin qabne waan taateef Oromoon warri kana sagadaa akka ta'uu qabu. Qorri akka malee jira kun adoo arguu jirtu cabbiin lafa cufaayyuu qabattee jirti.
qilleensi ammaan tana digirii seentigireedoo deebisne gara negatiivii 12 jira. Hayyoonni kun lubbuu isaanii Oromiyaa kennaa jiranii nu ammoo qorre kan keessa daqiiqaa 20-30 dhaabachuu hin dadhabnu jechuudhaani warra lubbuu isaanii nuuf kennuuf murteeffatan nu ammoo daqiiqaa 15 kennuuf murteeffanne hayyoota Oromoo bir dhaabbachuu fi sagalee warraa tahuu fi sagalee warraa ammoo addunyaan akka dhageettu akka nu dhageettu godhuu fi mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana kasaaraa dippiloomaasii guddaa waraana Tigraay irra dhaqqabee jira. Sagaleen Oromoo yeroo kan keessa illee dhagaamuu qaba. Hawaasi addunyaa Oromoo dagachuu hin qabu. Waan Tigraay qofa osoo hin qabu waan hayyoota kennaa ka jijjiirama kan fide. Juntaatu barbadaa'eedha miidiyaan Itoophiyaa sababa juntaa kan Meqaleetti galche Jawaar Mohammadiitidha. Qawween hin galchine malaan tarsimoon miidiyaa tokkoon qilleensa Oromiyaa bilisoomsee qeerroo ijaaree galche galata namni kun nu oole Oromoo oole deebisuu hin dandeenyu garuu yeroo inni ammaan lubbuu isaa nuu kennuuf murtaa'e kanatti ammoo sagalee isaa ta'uu fi kanumaaf dhufne as jirra jechuudha. Kaayyoon hiree kana bilisummaa arguudha. Dhugumanu Jawaariin fahidhaa baasuu qofa oduu hin taane bilisummaa Oromiyaa arguu barbaanne. As keessatti ammoo Oromoon gabroome. Oromoon cinaan tokkochi kutaan tokko ka bilisa bahee kutaan biraa gabroome hin jiru. Nu hunduu gabroomnee jirra. Hayyoota keenya ija uummata Oromoo kan ta'an warra bilisa baasee wayyaanee biyyatti galche waan hidhaniif kanaafuu kaayyoon hiriira kanaa kana jedhan yaada. Biyya alaa kana keessatti qabsoo Oromoo bira dhaabbachuudhaaf wanti gochuu dandeenyu muraasa. Tokko uummanni biyya keessatti ofii bahee akka ofii sagaleen taane yoo gabbaa'e afaan qawweetiin deebiin kennamaa fi biyya alaa kana keessa bilisummaa qabnu fayyadamnee uummata keenyaaf sagalee ta'uudha. Kan biraa wanti gargaaruu ni dandeenyu mootummaaleen biyya alaa karaa dippiloomaasiitiin ummata biyyaa irra dhiibbaa gahaa jiru ummata biyyaa ajjeefamaa jiru sanaaf akka karaa dippiloomaasiitiin yookaan wal qunnamtii qabaniitiin fayyadamanii akka mootummaa sanarra dhiibbaa godhan gochuudha. So hiriira kana kan bahaa jiru tokkoffaa qeerroo fi qarree biyya keessa jiruun nutis isin wajjin jirra akka argaa jirtu haalli qilleensaa hamaa ta'us haalli uummanni biyyaa keessa jiru kan mana nama raffisu waan hin taaneef baanee isin wajjin jirra jennee hamilee kennuudhaafi lammaffaa immoo mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu mootummaa Itoophiyaa wajjin hariiroo bara dheeraa hariiroo karaa adda addaa qabuun fayyadamee karaa dippiloomaasiitiin akka mootummaa Abiy Ahmed geggeessaa jiru kan Oromoo lafarraa fixaa jiru kan sabaaf sablammoota garaagaraa irratti dhiibbaa geessisaa jiru akka waan sana dhaabu hiriira dhiibbaa godhuudha jechuu kana adeemsifamaa jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 oduun addaa hardhaaf qabnu kanuma turtii